Harka fuunee daawwattoota keenya kabajamoo akkam jirtan OMN Kaayirootirraa oduu har'aaf qabnu isiniif dhiyeessinaa oduu waliin an Usmaan Abdulatiifi. Loltoonni agaazii godina Harargee Bahaa aanaa Kombolchaa Araddaa Tuulaa keessa qubatanii jimaa fi maallaqa qonnaan bultoota irraa saamaa jiraachuun beekame. Magaalaa Awwadaay fi naannoo isii irraayis dargaggoonni 70 ol tahan qabamanii mooraa waraana Addeelletti hidhamuunis gabaafame. Dammaqaa Nagaasaa waan qindeesse qabu. Baatii darbeerraa kaasee jiraattota godina Harargee Bahaa naannawa magaalaa Hararii irratti dararaan raawwatamaa jiru guyyaa guyyaan dabalaa jiraachuusaatu himama. Haaluma kanaan loltoonni agaazii aanaa Kombolchaa Araddaa Tuulaa keessa qubatan qarshii 500 fi jimaa kiiloo 10 kennaa jechuun qonnaan bultoota saamaa akka jiran jiraataan naannichaa tokko kan OMN itti hime. Qonnaan bulaa Oromoo kana kennuufi hin dandeenye irratti immoo reebichaa fi hidhaatu raawwatamaa jedha namni kun. Walqabatee naannoo Awwadaay jedhamu Ammasuu jechuudha. Biyyatti namni makalaakiyaan uummata baadiyyaa irratti argamuudhaan jechuun qarshii 500 fi jimaa qiyaasa kiiloo 10tti tilmaamamu. Guyyaa guyyatti gandarraa nyaataa jira. Bakka saniifuu haalli jireenya baay'ee nama rakkisaa kan Loltoota akkas godha, loltoota akkasitti saama. Loltoota akkasitti saame. Maaliif irraa saamu qarshii 500 kana maal godhu? Ni nyaatan bakka. Maaf dachaa qarshii jimaa qiyaasa kiiloo 10tti tilmaamamu. Ammaas korbeeyyii fa'aa irraa fidanii korbeeyyii fidanii fayyadaman. Kan qabnu kana keessa ni tumamee ni hidhamu bakka. Reebaa fi ammanii bakka akkuma itti uffattu jiranii dammaqaa. Yeroo hammi ilaalanii reebamu. Kana malees jedha namni kun galgala loltoonni agaazii magaalaa Awwadaay keessa deemuudhaan sakattaa adeemsisaniin dargaggoota hedduu walitti qabanii gara mana hidhaatti guuraa jirani. Namni bahee galuu dadhabee jira. Guyyaa kaleessaa fi dheengaddaa qofa dargaggoonni 70 ol ta'an qabamanii gara mooraa waraanaa Addeelletti geeffamanii jirani. Nama ammaas galgala manarra deemanii funaanuun akkuma itti fufetti jiru. Amma kanneen kana toora nama 78 gahu magaalaa Awwadaay keessa makiinaa yaadatti keenya fudhanii karaa Addeellee jechuudha. Karaa kaantii Addeellee. Gara kaampii Addeelletti. Dargaggeessu nurra fudhachuu. Ijoollumaa amata 20 gadi. Uummanni wanti jiru eegala biyya akkuma keessan eeggachaa jiru. Silaa uummanni qawwee biyyi harkaa qabaatee sirraa hin dhooqa mootummaa kana. Garuu wanti isaan abdiidhaan isin eeggachu jiru wanti hin jaanan. Koraatilaantaa kana boodanii abdii dhufuun eenyaa yaadachuuf uummanni bakka abdiimatee kan isin eeggatu jiru. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Jijjigaatti ramadaman addatti dararaan hamaan irratti raawwatamaa akka jirtu OMN himani. Barattoonni Oromoo afuris hokkara kaaftan jechuudhaan dharaan barnoota isaanii irraayis ari'amanii jiranii. Dammaqaa Nagaasaa waan qindeesse qaba. Ragaan arganne akka mul'isutti waggaadhaan barattoonni Oromoo kumootaan herregamantu barnootaaf jecha gara naannoo Somaalee Yuunivarsiitii Jijjigaatti ramadamanii deemaa jirani. Haa ta'utii garuu barattoota Oromoo naannoo isaanii irraa fagaatanii barumsaaf jecha achi dhaqan guyyaa guyyaadhaan hordoffii fi doorsisa hojii gaggeessitoota yuunivarsiitichaa dhalattoota Tigraay fi bulchiinsa naannoo Somaaleetiin irratti raawwatamu haalaan hammaateeraa jedha barataan achirraa dubbifne tokko. Yeroo lamaan istuudenti keenya jira ture dhalotaan namatti bira namaan isaanas birtaan jiru. Barattoota Oromoo nama asirratti fakkeenya barannee immoo mana barumsaa kanaaf fakkeenya barannee walgeessatti yeroo baay'ee dubbatan yoo ta'u ijoolleen keenya irratti deebi'antu of eeggadhaa. Dhiyeenya kana hanqina nyaataa barattootaatiif walqabatee mormiin guddaa tokko mooraa Yuunivarsiitii Jijjigaa keessatti ka'ee ture. Haa ta'utii mormii kana kan kaasee barattoota Oromooti jechuudhaan xiyyeeffannaa guddaa jala galchanii duula irratti gaggeessaa jirani. Barattoonni Oromoo badii kana keessaa harka hin qabani. Sababa kanaan barattoonni Oromoo 4 barnoota isaanii irraa ari'amanii jirani. Gariin immoo mana hidhaatti darbamaniiru.
Barattoota ari'aman keessaa barataa Lataa Girmaa isa tokkodha. Innis waan isarra gahe akkanatti ibsa. Achirraa jalqaba kalaamuu waggaa kun maalummaa kenname kan lakkasan immoo kan mootummaatti fudhatamu. Biyyaan itti mana barumsaa gaggeessee fi gatiin asxaawwatii qalee kan naqafatti bitaatti anamana wala mucaaroo biyya namucaa maramucaa hararratti alataa argina. Isa murteessanii nostaatii biitummaa toffalee jennaa waggaa daboo waggaa tokko illee achi fuudhamoo kumaanti gosti immoo bilbila minarraa fudhatanii magaalaa irra. Bilbila kiyya fuudhanii waliin jaltanii deemuu hin dandeenye achi amma dhaqallee gabee jala. Amma kan amrii kun tokkoon ana kan gaafii lammatamu Roobel Mutaane Mula. Roobel eenyu? Roobel nama Roobel eenyu Roobel kan saa qabaan itti fakkaatamu Mutaane Lukaan inni yeroo fuuti fayyadame akkasuma mana dhaaban laatee shawwalee mana dhaadha tokkateera. Nama afur ture kan namni kan baafin lattana. Namni lama kumaanti boosii kan nama ta'an namucaa kana Roobel. Kaan immoo namni loleen immoo dhokatanii kan jiran sana. Ati jecha deeffatanii hojjetanii meeshaatiin waan irraa fuudhame sadaban isaanii. Gama kaanis barsiisonnis akkuma kana rakkoo keessa jiru jedhaman isa warraa waan kuma qabdu qabda. Bakkeen adeemsi waan fayyadaman jiru malee alternatiiv waan hin jiru. Doorsisuma jechuudha. Dhibbanni akka waliigalaaf beekamaa isa beekte barna kanaan dhokate waan dhokata illee namatti no. Oromoo waan taate qofaaf akkas filachuu akka danda'u siyaasatti maqaan jettu. Mee akka dhaamsaatti akka waliigalaatti rakkina sinirra ga'e ilaalchisee dhaamsaatti dabarfattu maaltu jira? Dhaamsaan dabarfattu yoo jiraate achiin baay'ee naariin malee utuu nanariin ta'ee kaayyoo itti baratuun qabu dararaa kan narra jechuudha. Godina Jimmaa aanaa Limmuu Saqqaa fi naannawaa isiitti hidhaa fi dararaan hammaattee itti fufteeti jirti. Hidhaan tunis caalattee kan irratti xiyyeeffattee barattoota irratti ta'uun beekame Dammaqaa Nagaasaa akkattaan kanatti dhiyeessa. Namni godina Jimmaarraa dubbisne tokko akka nuuf himetti haalli godinicha keessatti deemaa jiru ulfaataadha. Aanaa Limmuu Saqqaa keessatti namoonni 20 ol ta'an mana hidhaa dhiphoo tokko keessatti hidhamanii dararfamaa jiru jedha. Hidhaan bakka irraa qabanii nama hidhuun mannaaraa keessaa qabanii nama hidhuun naannoo Boreetaa jedhamu bu'aa gaddaa waatii gaddeetti hidhataaruma jiraafaa qabanii jalanii achirra hidhaan ganii halkan hidhataaruma jiraatii naannoo Qarsaatti illee akkuma kanaa naannoo Shabeetti illee iddeen tokko iddoon nagaa qabu hin jiru baay'ee hammaataadha. Akka aanaa Limmuu Saqqaa itti ijoollee baay'eetu hidhamanii jiru. Isuma ammoo warri hidhamee jiru dinqaan gara aanaa Limmuu Saqqaa keessatti mana afurii fi afuurratti ijaaramte keessatti nama 20 ol ta'anii hidhamee jira. Keessa billaa jedhanii fa'aa himata baasaa jiru. Rakkoo kasii fa'aa himataa jiru. Qallamni jiraan kennamu gama mootummaatiin baay'ee yaaddoo baay'eetu jira. Karama hundaanii uummanni bakkee jiru yaaddaa mana hidhaa jiru gaafilaa mana hidhaa jira. Hundumtuu immoo garabeema ofii eeggata malee horatti eegaa jira asin jechuudha. Jiraataan godina Jimmaa kun itti dabalee akka nuuf ibsetti ajajoonni koomaand poostii naannicha bulchaa jiran sababa marii jedhuun dargaggoota erga walitti qabanii booda jumlaadhaan mana hidhaatti guuraa jiranii. Sababa kanaan ajajoonni koomaand poostii kun hawaasa walitti qabanii badii dargaggoonni kun dalagan amanaa jedhanii wayita gaafatan gonkumaa hin fudhannu jedhanii waan mormaniif waldhabbii guddaa keessa seenanii jiranii jedha. Kan qabu jedhanii sanarratti immoo uummanni akkamittiin kana mirkaneessinaa jechuun fa'aa uummanni figiree hundatu diina keessanii fi hundatu uumamanii dhimmitti maxxantoota keessa jiru jedhanii fa'aa uummata warra haaromsa irratti hirmaate sanaa waaqayyo haaromsa irratti warra hirmaate sanaa sosobaa turan jedhanii kamuu haa ta'uutii uummanni Oromoo miidhameera miti yeroo jedhamu miidhameera uummanni Oromoo jechuun kana irratti baay'ee wal dhabbii qabu jedhanii yeroo baay'ee wal dhabbii qabu jedhanii
Sumaayilmoo namni jarri shaa'uu kan jarri shaa'uu adda faallaadha akka haasa'an sanatu hin taane faallaadha. Dhiisanii gara yeroo hundaa kan aangooti darbiisa namni osoo harkaan buusuu fi uummanni buusutu aangoo dabalataa poolisiis yoo ta'e sakaanis yoo ta'e akkaatitti baay'ee wal dhabaadha. Jedhamtoonni wal dhabbii bilamaan jira baay'eetu beeku. Akkaataa mootummaan kun ibsaa jiruun dhuguma wanti hundumtuu to'annaa jala galeera yookaan immoo tasgabbiin uumameera jennee nama kanaaf gaaffii dhiyeessineefis. Wanti tasgabbaa ofiifi hojii tasgabbaa namni maaliif hidhatti bu'ama maaliif nageenya ta'uu maaliif hidhu wanti tasgabbaa tokko hin jiru. Jiraataan godina Jimmaa kun dhumarratti dhaamsa dabarfateen uummanni Oromoo haala hamaa keessa jiru kana keessaa bahuudhaaf biyya keessaa fi biyya alaatti harka wal qabatee waliif tumsuun akkaan barbaachisa jedha. Uummanni Oromoo waa tokko qabna waan deemnuuf qabna kaayyoon keenya sagalmanni ga'uu qaba bilisummaadha qabummaa jala jirra. Uummanni bakka jirutti akka isaan jedhan kananii fi dubbiin dimokiraasiin dhugaa hamma gaafanuu dhaabatutti dimokiraasii irra hin jiru amma dimokiraasiiti kan irra jiramu yoon dimokiraasiin nama ajjeesaa nama hidhaa keessatti nama reebaa nama dararaa jiru fi isaa akkasiiti. Jabaattaa qabsoo kan keessanitti mormii kan keessanitti karaa nagaatiin gaggeeffadhaa amma dandeessanii jabaattaa amma barii bilisummaatii walgeenyitti dudduubatti hin jedhinaa dhaqatuunis bakka hundaa jajjabaadhaa qabsoo kan keessanitti wanti dhaabannaa ija keenya walii dhageenya dudduubatti hin jennu isa jedhin qaba qaamtota baabiroon kana dhaamu warra miidiyaa fi hawaasa Oromoo biyya alaa jiruuf immoo ummata keessan cina dhaabbataa waan dandeessaniif uummanni kan keessan kan inni qabsaa'aa jiru jireenya silaa gabrummaa keessa taa'anii baatanii taa'anii bilisummaa keessatti jireenya hin bareenne baatee kan inni qabsaa'aa jiru. Kanaafis uummanni biyya alaa hawaasni Oromoo biyya alaa ummata keessan bira dhaabbataa waan dandeessanii waan gargaarsa barbaachisu gotaa fi kunis immoo warri uummata Oromoo bakka buutanii bakkeerraa jirtanii fi paartiileen adda addaa waliin dhabiinaa walitti godhaa biyya ormaa keessanii waliin deebiinaa biyya keenya keessatti illee rakkoo jiruuf uummata itti barbaaduu wayyaa jajjabaadhaa miidiyaa OMN'is immoo galatoomaa jabaadhaa sagaleen kan keenya kun kan keessan dhibaatu hin taane miidiyaa kan biraatiin kan akka biyyoolessaa otuu keessii keenya deemtanii bira deemtanii gurguranii kan keessan inni kana magaalaa duwwaa dhaggeeffata OMN'ii biyyoo immoo uummata raajii qabu hundatti nama ofii ta'ee dhaggeeffata rakkoo kana otuu walitti siqsanii mataan biroo uummataan guguushistanii yerootti kan guddinatti guutanii saansi kan kana qabaram. Daawwattoota keenya kabajamoo odnaaraaf jenne tanuma gaama xiyyaa nageettachaa qophii OMN hafte waliin turtii gaarii. mooraa yuunivarsiitii Jijjigaa keessatti ka'ee ture. Haa ta'uutii mormii kana kan kaasee barattoota Oromooti jechuudhaan xiyyeeffannaa guddaa jala galchanii duula irratti gaggeessaa jirani. Barattoonni Oromoo badii kana keessaa harka hin qabani. Sababa kanaan barattoonni Oromoo 4 barnoota isaanii irraa ari'amanii jirani. Gariin immoo mana hidhaatti darbamaniiru. Barattoota ari'aman keessaa barataa Lataa Girmaa isa tokkodha. Innis waan isarra gahe akkanatti ibsa. Kamu pesani nostalgia di kumata fale, jenau gada bu batu kude, acuda mu
kumaan tokko immoo bilbilee narraa fudhatanii magaalaa narraa. Bilbila kiyya fudhanii waliin galtanii deemuu hin dandeenya sammuu qallee gabee jala. Amma kan ammoo kun tokkoon ana kan zaafii lammatamu roobel mutaane mula. Roobel eenyu? Roobel nama roobel eenyu roobel kan saa qabaan itti fakkaata mutaane lukaan inni yeroo fi fayyadame yeroo mana qaama laata shawwalee mana dhaadha tokkateera. Nama afur kilo nama tambah ini lepas. Nanti nama kuanti posting kerana kami anak muda kan anak bawel. Kami mau menolak mau atau kami kerja sana. Abi je kerja pada ni udah dan ini kali wan rapor ni kalau ni sana. Gama kani sebersih ni sakku makanan rakko ke sejeru jadi mana saya rawu angku makab duga dah. Bagaimana ini tuh masih kita menjual atau kita menjual? Dorsi semua itu. Mana ni aku ni dalam desa mana? Ikan ni tu karena kan untuk ada orang tu kalau ini lah nama tu. Orang anda dekat atau kita kan tu sudah tu makan tu. Me akad amsa ti akawali galat ti rakkina sunura gailal cise amsa ti dabar fattu mal tu jira. harka fuunee daawwattoota keenya kabajamoo akkam jirtan OMN Kaayirootii irraa oduu har'aaf qabnu isiniif dhiyeessinaa oduu waliin an Usmaan Abdulatiifi. Loltoonni agaazii godina Harargee Bahaa aanaa Kombolchaa Araddaa Tuulaa keessa qubatanii jimaa fi maallaqa qonnaan bultoota irraa saamaa jiraachuun beekame. Magaalaa Awwadaay fi naannawaa isii irraayis dargaggoonni 70 ol tahan qabamanii mooraa waraana Addeelletti hidhamuunis gabaafame. Dammaqaa Nagaasaa waan qindeesse qabu. Baatii darbe irraa kaasee jiraattota godina Harargee Bahaa naannawa magaalaa Hararii irratti dararaan raawwatamaa jiru guyyaa guyyaan dabalaa jiraachuusaatu himama. Haaluma kanaan loltoonni agaazii aanaa Kombolchaa Araddaa Tuulaa keessa qubatan qarshii 500 fi jimaa kiiloo 10 kennaa jechuun qonnaan bultoota saamaa akka jiran jiraataan naannichaa tokko kan OMN itti hime. Qonnaan bulaa Oromoo kana kennuufi hin dandeenye irratti immoo reebichaa fi hidhaatu raawwatamaa jedha namni kun. Walqabatee naannoo Awwadaa jedhamu Amusuura jechuudha. Biyyatti namni makalaakiyaan uummata baadiyyaa irratti raggaduudhaan jechuun qarshii 500 fi jimaa qiyaasa kiiloo 10tti tilmaamamu. Guyyatti gandarraa nyaataa jira. Bakka saniifuu haalli addeessaa baay'ee nama rakkisaa danda'aa. Loltoota akkas godha, loltoota akkasitti saama. Loltoota akkasitti saame. Maaliif irraa saamu qarshii 500 kana maal godhu? Ni nyaatan bakka. Maaf dachaa qarshii jimaa qiyaasa kiiloo 10tti tilmaamamu. Ammaas korbeeyyii fa'aa irraa fidanii korbeeyyii fidanii isaan nyaatan. Kan qabne kana keessa ni tumamu inni hidhamu bakka. Reebaa fi ammanii bakka akkuma itti uffattu jiranii danda'a. Yeroo inni ilaalanii reebamu. Kana malees jedha namni kun galgala loltoonni agaazii magaalaa Awwadaay keessa deemuudhaan sakattaa adeemsisaniin dargaggoota hedduu walitti qabanii gara mana hidhaatti guuraa jirani. Namni bahee galuu dadhabee jira. Guyyaa kaleessaa fi dheengaddaa qofa dargaggoonni 70 ol ta'an qabamanii gara mooraa waraanaa Addeelletti geeffamanii jirani. Nama ammaas galgala manarra deemanii funaanuun akkuma itti fufetti jiru. Amma kadhee kana toora nama 78 gahu magaalaa Awwadaa keessa makiinaa yaadatti keenya fudhanii karaa Addeellee karaa kaampii Addeellee. Gara kaampii Addeelletti. Dargaggeessu nurra fudhachuu ijoollumaa amata 20 gadi.
Uummanni wanti jiru eegaladdiiti akkuma keessan eeggachaa jiru. Silaa uummanni qawwee biyyi takkaa qabaate sirraa hin dhooqa mootummaa kana. Garuu wanti isaan addiidhaan isin eeggachaa jiru walta'iinsaan koraatilaantaa kana oolanii abdii dhufuu eenyaa yaadachuuf uummanni bakka abdimatee kan isin eeggachaa jiru. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Jijjigaatti ramadaman addatti dararaan hamaan irratti raawwatamaa akka jirtu OMN himani. Barattoonni Oromoo afuris hokkara kaaftan jechuudhaan dharaan barnoota isaanii irraayis ari'amanii jiranii Dammaqaa Nagaasaa waan qindeesse qaba. Ragaan arganne akka mul'isutti waggaa waggaadhaan barattoonni Oromoo kumootaan herregamantu barnootaaf jecha gara naannoo Sumaalee Yuunivarsiitii Jijjigaatti ramadamanii deemaa jiranii. Haa ta'utii garuu barattoota Oromoo naannoo isaanii irraa fagaatanii barumsaaf jecha achi dhaqan guyyaa guyyaadhaan hordoffii fi doorsisa hojii gaggeessitoota yuunivarsiitichaa dhalattoota Tigraay fi bulchiinsa naannoo Somaaleetiin irratti raawwatamu haalaan hammaateeraa jedha barataan achirraa dubbifne tokko. Yeroo lamaan istuudeetii keenya jira ture aleekaan namatti bira lamaanu isaanas jirtaan jiru. Barattoota Oromoo nama asirratti fakkeenya barannee immoo mana barumsaa kanaaf fakkeenya barannee walgeessatti yeroo baay'ee dubbatan yoo ta'u ijoolleen keenya irratti deebi'an tuura beekadhaa. Dhiyeenya kana hanqina nyaata barattootaatiif wal qabatee mormiin guddaa tokko. Ansaan lama fakki yoo jiraate achiin baay'ee naariin malee utuu nanarii ta'ee kaayyoo itti baratuun qabu dararaama kan narra jechuudha. Godina Jimmaa aanaa Limmuu Saqqaa fi naannoo Wasiitti hidhaa fi dararaan hammaattee itti fufteeti jirti. Hidhaan tunis caalattee kan irratti xiyyeeffattee barattoota irratti ta'uun beekame Dammaqaa Nagaasaa akkattaan kanatti dhiyeessa. Namni godina Jimmaarraa dubbisne tokko akka nuuf himetti haalli godinicha keessatti deemaa jiru ulfaataadha. Aanaa Limmuu Saqqaa keessatti namoonni 20 ol ta'an mana hidhaa dhiphoo tokko keessatti hidhamanii dararfamaa jiru jedha. Keessattiidhaan bakki irra qabanii nama hidhuun mannaaraa keessaa qabanii nama hidhuun naannoo Boreetaa jedhamu Ingeddaa waatii gaddeetti hidhataaruma jiraafaa qabanii galanii achirra hidhaan ganii halkan hidhataaruma jiraatii naannoo Qarsaatti illee akkuma kanaa naannoo Shabeetti illee iddoon tokko iddoon nagaa qabu hin jiru. Baay'ee hammaataadha. Akka aanaa Limmuu Saqqaa itti ijoollee baay'eetu hidhamanii jiru. Isuma ammoo warra hidhamee jiru kan gara aanaa Limmuu Saqqaa keessatti mana afurii fi afuurratti ijaaramte keessatti nama 20 ol ta'anii hidhamee jira. Keessa billaa jedhanii fa'aa himata baasaa jiru. Rakkoo kasii fa'aa himataa jiru. Qallamni biraan kennamu gama mootummaatiin. Baay'ee yaaddoo baay'eetu jira karama hundaanii uummanni bakkee jiru yaaddaa'anii mana hidhaa jiru gaafilaa mana hidhaa jira hundumtuu immoo garabeema ofii eeggata malee horatti eegaa jira asiin jechuudha. Jiraataan godina Jimmaa kun itti dabalee akka nuuf ibsetti ajajoonni koomaand poostii naannicha bulchaa jiran sababa marii jedhuun dargaggoota erga walitti qabanii booda jumlaadhaan mana hidhaatti guuraa jirani. Sababa kanaan ajajoonni koomaand poostii kun hawaasa walitti qabanii badii dargaggoonni kun dalagan amanaa jedhanii wayita gaafatan gonkumaa hin fudhannu jedhanii waan mormaniif waldhabbii guddaa keessa seenanii jiranii jedha. Kan qabu jedhanii sanarratti immoo uummanni akkamittiin kana mirkaneessinaa jechuun fa'aa uummanni figiree hundatu diina keessanii fi hundatu nama miidhaniifi maxxantoota keessa jiru jedhanii fa'aa uummataa warra haaromsa irratti hirmaate sana waaqayyo haaromsa irratti warra hirmaate sana sosodaa turan jedhanii kamuu haa ta'uutii uummanni Oromoo miidhameera miti yeroo jedhamu miidhameera uummanni Oromoo jechuun kana irratti baay'ee wal dhabbii qabu jedhanii yeroo baay'ee wal dhabbii qabu jedhanii sumaayyuu immoo namni jarri shaaruu adda faallaadha akka haasa'an sanatu hin taane fallaadha. Isa gara hundaa kan aangootti darbiisa namni osoo harkaan buusuuti uummanni buusuutu aangoo dabalataa poolisiis yoo ta'e
Sakani fi akkasitti baay'ee wal dhabaadha. Jedhamtoonni wal dhabbii bilamaan jira baay'eetu jiru. Akkaataa mootummaan kun ibsaa jiruun dhuguma wanti hundumtuu to'annaa jala galeera yookaan immoo tasgabbiin uumameera jennee nama kanaaf gaaffii dhiyeessineefis. Maaltu tasgabbaa wanti tasgabbaa hojii tasgabbaa namni maaliin na hidhatti bu'amaa maaliin nageenya ta'uu maaliin ta'uu wanti tasgabbaa tokko hin jiru. Jiraataan godina Jimmaa kun umarratti dhaamsa dabarfateen uummanni Oromoo haala hamaa keessa jiru kana keessaa bahuudhaaf biyya keessaa fi biyya alaatti harka wal qabatee waliif tumsuun akkaan barbaachisa jedha. Dhaamsi ani qabu nuti uummanni Oromoo waa tokko qabna waan deemnuuf qabna kaayyoon keenya sirnaan ga'uu qaba bilisummaadha gabummaa jala jirra. Uummanni bakka jirutti akka isaan jedhan kananitti dubbiin dimokiraasiin dhugaa hamma gaafanuu dhaabatutti dimokiraasii irra hin jiru amma dimokiraasiiti kan irra jiramu yoon dimokiraasiin nama ajjeesaa nama hidhaa keessatti nama reebaa nama dararaa jiru fiirii isaa akkasitti jabaadhaa qabsoo kan keessanitti mormii kan keessanitti karaa nagaatiin gaggeeffadhaa amma dandeessanii jabaadhaa amma barii bilisummaatii walgeenyitti dubbatti jedhinyaadha tokkoon tokko hundaa jajjabaadhaa qabsoo kan keessanitti wanti dhaabannaa ija keenya walii dhageenya dubbatti hin jennu isa jedhuun qaba. Kaantota baay'eeroon kana dhaamu warra miidiyaa fi hawaasa Oromoo biyya alaa jiru.